السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتنا كيها فجابة ولا يمكن يكم ججبة والله. أبرين سيقلتي حالي نانو سيقلتي ولا قاتي دي ماجرو تو سيقلتي كمالي غرانا منياتا والله مصيبة سيقلتي أمتا خيني نانو لقاتي بوي دونا مريبا أكاسي وجه وني نما أجاب سي سبيتا dhaaboota Oromoo warra Oromoofiin qabsaa'aa jiru. Uummata Oromootiin bilisummaa baasaa jiru. Uummata Oromootiifin dhaabbadha ka jiru. Hedduutu akkasii galtee har'a qalamni diimaan isirratti ifee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Hedduutu akka nama aarsa. Duuba warri sii galtee teeroristiin qaamni fannoo jaamu fannoon duraanuu warra siivilii ajjeesu. warra siigaltee Oromoota Shawaa tana keessatti asseenee uummata keenya qotee bulaa warra siigaltee qotatu kana warra ajjeesu warra mana irratti gubu teerorist jechuudha. Shororkeessaa guddaa hojjaan fannoo dhugaa dubbachuudha. Wanni duuba nama dhibu obboleessiyan kiyya humna tana kan siigaltee akka isaan jabaatanii meeshaalee gaafa lola Tigraay lola meeshaa san hunda akka qabatanii akka waan siigaltee loltuu Itoophiyaatti mootummaan jajjabeessaa ture jechuudha. Uummata fannoo jaaniin warra shororkeessaa kana. Duuba arraan tana warri akkasii kaleessa siigaltee mootummaadhaan jajjabeeffamaa ture. Arra namni dura mootummaa Oromummaa mootummaa siigaltee gaallaa mootummaa tana balleessina jedhanii warri kiiloo 4 seena jedhanii warri qabsoo eegalee warruma kaleessa siigaltee mootummaan jajjabaachaa ture. warra fannoo jaaniin warra finxaaleeyyii kana jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nama aarsaa beeka. Hedduu nama aarsa. Gama kanaan jara siigaltee fannoo jaaniin san mootummaan humna itti gootee jabeessitee namni dura siigaltee tarkaanfii irra fudhatanii waraana mootummaa warra ajjeessaa ture fannoo dhugaa dubbachuudha. Achirraan ammaas uummata Oromoo Shawaa tana keessatti akka malee ajjeesan. Naannawa siigaltee fantaalee tana keessaanis uummata keenya ajjeesanii nam tokko ka dubbatuuf dhaabame. Dhugaa dubbachuudhaaf. Qaamni silaa siigaltee adda bilisummaa Oromoof hin jiru maal jaanii beektaa yeroo uummanni fannoo kun shororkeessaan kun dhufee uummata keenya ajjeesu mootummaatu uummata ajjeese labsii eenyurra baasa mootummaarra baasa. Kanaaf amma gochi siigaltee Wallagga keessatti dhiyoo tana godhame waan garaa nama nyaatu. Osoo siigaltee addi bilisummaa Oromoo waboon Oromoon bilisa baasu jiru ka daangaa Oromiyaatiin habachiisa jiru kan uummata Oromootiin bilisoomsa jiru osoo naannoo san jiru fannoon hidhattee uummata keenya 80 ol hojjeessuun wallahi hedduu namatti dhagahama. Akkasuma siigaltee warri siigaltee hidhatee addi bilisummaa Oromoo warri naannoo Wallaggaa jiru meeshaa fannoo kataatan isin akkuma dhugaa dubbachuudhaaf. Akkasuma siigaltee ijoolleen Oromoo warri makalaakiyaa keessa nooraanaa keessa jirtan hedduu takka seenuun yuuqaan dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo siigaltee ijoolleen sabaan Amaaraa namni 35 Wallaggaa kana keessa amma guyyummaa uummata keenya 80 jiran namni 35 fannootti makaman jiran. Keenya garuu namatti makamtanillee hin qabdanii nageenya uummata keessanii akkamii eeggatu. Inni addaa Oromiyaa kan siigaltee uummata keenya yeroo Oromoo argite mirqaantee Oromoo jechuun maaliif diina Oromoo kana gabbeentanii maaliif filacheessu? Yeroo uummata Oromoo argitan dubartii Oromoo argitan ni gudeessu. Uummata Oromoo karaa deemu qabdanii miti fuula haaree jettanii siigaltee nama keenyaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Hijiraa hamtuu uummata keenya irra beeksisaa jirtan. Haaya uummata keenya irraa beeksanii maaliif diina uummata keenyaa daangaa Oromiyaa seenee uummata keenya dhufan maaltu siigaltee hawwee keessan tanaan uummata keenya dhufuu maaltu siigaltee gaafa dhugaa dubbachuudha. Kanaaf Oromoon siigaltee dhaabbata illee akka hin qabneef uummanni Oromoo musliimni fannoo Amaaraatiin warra sirna duraanii beeksisuu deemu warra kanaan osoo isin miti Oromoo qopheessanii qaamni mootummaa naannoo Oromiyaatiin qaamni shaleetiin qaamni wabootiin qaamnummaan hundinuu siigaltee
galtee uummata Oromoo kana ajjeesaa jettanii hannoodhaaf haala hin jirtan uummanni kun osoo hedduu nama qaamsasiisan hedduu nama qaamsasiisan ijoollee obboleeyyan keenya ijoollee Oromoo ijoollee Wallaggaa qawween akkasii galtee marroo guddaa fuutee gaara san keessatti jirtu uummata kee eegu lafa Oromiyaa eegu har'aan sana si galtee qiyyoo moomaan jedhaniitu fannoo fi wayyaan hojii doomtanii uummata keenya wallagga keessatti nama gaggeessatti eenyu gaggeessatan kanaaf qaanii kee uummanni Oromoo filatee jira hedduu bakka qaaniidha absoon isin amma beekuu jiratanii absoon si galtee isin fiddan biitii hin qabdan jirtu isinitti galtee warra mooraalii fi waa hundaa hojjetaman ergamtuu si galtee fannoodha ergamtooyyaan itti galtee akkasumas galtee warri poolisii Oromiyaa biyya addaa Oromiyaa gowwajjees warri galtee uummata keenya ajjeesuu malee diina uummata Oromoo ajjeesuu hin beekne bakka qaanii ati kun si galtee horii akka taatee dhugaa dubbachuudhaaf silaa nama uummata kanaa saba kanaa biyya sana Oromiyaadhaaf daangaa Oromiyaatiif heera mootummaa naannoo Oromiyaa heera mootummaa federaalaa yoo dhugumaan si galtee heera san kabachiisuudhaaf yoo daangaarra jiraatu yoo si galtee naannoo Wallaggaa jiraatu osoo as keessi maaliif uummanni fannoo shororkeessaan kun maaliif uummata keenya maaliif uummata Wallaggaa si galtee osoo as keessi ati kun si galtee nama mee horiidhaaf waa biletti gaafa dhufu osuma isin teessaniiti cinaaksan kanaan humni ispitaaltootti Somaalee hojjentee uummata keenya dhuftee uummata keenya dhugaafee horii isaanii saamanii deeman ati garuu si galtee haamileen uummata keenya miskiinota qotee bulaa ajjeesuudhaatu yeroo hundatti maaliif lafa Oromoo kun daangaa Oromiyaa kan maaliif si galtee nageenya uummata keenyaa maaliif illee poolisii si galtee wanni waardiyyaa taatee kan